So ayyuteenya afshiri waanuma jirudha. Yaa guyyum xiqqoo si dhukkuba hin fayyita. Yaallee nagarno chaayu danda'uudha bakka yaa mana hakimiyyoo deemu baattee manumatti of. Kanan jedhu maali saayidoo biyyee nakaa boruuf sinaan bifattu mucaamaa baballeessite. Akka malee na goggodhe saayidoo. Wayne sagoon nagaa eessatti hin dhukadha. Wayne. Akka malee na goggodhe saayidoon hin jenne. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota furdiftoota koo an nagaan qaba galata rabbi jiruuf jireenya akkam ana bira wanti hundinuu gaariidha galata isaa. Ani dura viidiyoo wabiin dhaggeeffadhe garuu sila ani kan wabiitirraan hojjedhee yaadee ture garuu kanayyuutitu na ajaa'ibe maalan godhare kanayyuutitu na ajaa'ibe kanaaf kan isii dursee fidadhee dhufe jechuudha. Anan jedhu ani saayidoo maal taate dhugaa maal boruufis edoo bulfattee hin ta'a bar maal xiqqoon xoxxoqxoo biyyee nakaa immoo mucaan deemuu dadhabdutti aarii bara meeqarraa qabda sila ishiin baddeef immoo sila baddeef hirigii way fudhattee ammas deebitee baddeettee akka malee goggoote yaa rabbi gooftaa kiyyaa akkasii dubbin wabii bareenuma nyaatan ta'e giroo ishee siidaa waltu sana maalumaaf fudhattee fuudhine meetii bar fudhattee fuutee jiraattee bar silaa kanasitu fudhatanatti fakkaata amma miskiina wabii dhugaa miskiina bilaashatti maqaan keessi bade erga maqaan baduun hin oolle maal hodhodhattee waa gootee raattee gaarii tureeyyuu maalan godhareen deddeewooti kanan jedhu mucattiin qoomna garanyaadha argitanii qomna garanyaadha dhugaa dubbachuudhaaf garuu saayidoo nama garramta akkamitti jechuudha akkasitti akka malee goggootee raawwatte akkamitti qofaatti gattee deemta dhugaa hinde nana garuu intalittiisii kana biratti gatee deeminatti fakkaate intalittiisii kana biratti gatee deemuusaan oolu naa akka laalutti iyyaasuun akka jedhutti saayidoon hin jiru hojii waan ta'eetiif deemeedha ishiin mana yaalaa deemuudhaaf jechaarti garuu manni yaalaa maal godhaaf maan godhuufi bara nyaata gahaa otoo argatteefaa marqaafaa osoo nyaattee kunoo akka nama gizee dahanii sanatti jechuudha akkasitti amma biyyuma si nyaatee ayyuu koo biyyuma si nyaatee kan dursa kanaan akkana taate gaafa lammataa akkam taata gaa biyyuma si nyaatee siifaan bo'aa ammaan ayyuutiyya maal goota gaa biyyuma si nyaatee gaaf lammataa nama dhukkuba jedhan baraayyuutiyya maal goota gaa'ee sadhatta gaa'ee kanarraa akkanatti dhukkubsattee maal goota boru maal goota guyyaa lammataa boru sitti deebi'amoo booda sitti deebi'a laata ayyuutiyya malas si godha tosi bira jiraadhe sila marqaafaa marqee tanan bakka waan kun akkasii lallaafisu jajjabeessuu kana waanum ta'e sii goggodhee sitti kenna sii godha manna kimiyoo maasiin godha ayyuutiyya barooduma mana teessee waanuma ta'e waan kun waanuma jajjabaata lallaafaa kanatti dhudhugattee gaarii ture caccabsaafaa doosii hojjetanii caccabsaafaa cororsaafaa bakka waan kun jira mitiiree bakka waan nama jajjabeessu waan si jajjabeessu wayi guyyuma lama ayyuutiyya natti fakkaata maal natti fakkaata miti anoo haadha ilmaatiin talaqu ani sagalee wabii faana waan haasofne isinii fidee dhufa jedhee tanan jechuudha kunoo jidduudhumaan immoo isaan natti dhufani kanaaf iyyuu dhugaa jirtu immoo ani isin barsiisuun koona kwaanedde kan koollee sagalee isiniif fide jechuudha kan wabiillee kan koollee kan ayyuullee hunda isaa jechuudha abdiidhaan na eeggadha dhugaan gadi babba'aa jirti jechuudha ani dheengadda bara amma isaan turraanan bara macaadii itti qabsiise dhugaa isaan turraanan jechuudha maaliif turtu dirqama dhugaan kun daftee baatuu qabdiin jedheeni ani kan hunda isaa gaa dura bernuti hin beekna waan akkanaati waan akkasitti ennaa daarii naasinitti himnu maaloo marroo jettanii turtanii jechuudha dhugaa jirtu baraa kun dhugaa jirtu baraa jechuudha akka nuti ibsomne anallee ta'ee micayyoo haadha koof jettu sanallee ta'ee haadha kootuubii kan jettu sana jechuudha ishiin illee dhugaadhuma jirtu fiddi
dhugaadhuma jirtu jechuudha waanuma jirtu akka maatiin lolaa jiran rakkinni dudda duuba jirtu maal akka ta'e yoo sagalee ilaallu sagalee odoo qabnu sagalee baasuu dinne jechuudha. Sababni nuti sagalee baasuu dinneef maaliif dhaggeeffattanii viidiyoo wabii dhaggeeffattanii akka viidiyoo waraabsisnedha kan isaan dhorkamanii jechuudha. Odoo sagalee sana baasnee jiraanne biyyoon nu nyaattee turte dhugaa waaqa. Odoo sagalee sana baasne anis micayyoo sunis bannee turre jechuudha wal qabanne. Maaliifiini micayyoo sana faana ammallee wanti nuti waan takka cabii buruqiin qabnu micayyoo sana faana jechuudha. Waa'ee dhuma wabiitti irratti walolle. Waa'ee wabii kanas immoo dhugaa jirtu gaafa bartu akkuma Saidoon wabiidhaan dhiifama gaafate sana jechuudha. Ishiin dhiifama na gaafachuuf teessi. Dhugaa jirtu sinitti hima ammas jechuudha. Ani waa takka soban dubbadhu dhugaa rabbiiti. Soban dubbadhu jechuudha. Dhugaa waaqa. Waan jirtu dhugaadhuma ishii daddafee akka dhugaan gadi baatuun barbaada. Akka daftee dhugaan mul'attuun barbaada jechuudha. Sababni isaa namni har'a na ilaalu kuni boru na ilaaluu dhiisuu danda'a. Gaafa nani yeroo dheeraa fudhadhe na ifatee narraa hafuu danda'a jechuudha. Sini galte kanaaf iyyuu dhugaa jirtu immoo har'a wanta takka godhee raawwadhee waan intiniin taane takka yookiin wanta tokko jira mitiire namni barii miidiyaa kanarratti beektanii waa baay'eetu jira jechuudha. Miidiyaa kanarratti nama bashannansiisuudhaaf wanti atiin goone hin jiru. Erga gara miidiyaatitti dhufte waa hedduudha kanatti hojjettu jechuudha. Waan hojjettu sana keessatti immoo yoo nama waan ati hojjetti sun namni si jaalachuu baate namni sirraa jibbee waan nama fokkisaa wayii yookiin immoo waan biyya sabni keessuun maatiin keessuun hin jaalanne yoo ta'e dhugaa jirtu isaa itti himtee raawwatte saba sana dhiifama gaafatta jechuudha. So kanaaf iyyuu ani sagaleen akkuma jirutti jira viidiyoon waraabamee kiroomii keessa jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu inni kun waan dursee dhufeef dirqama immoo ajandaan kanarra jira waan ta'eef isa kana dhiisee namni dhaqee viidiyoo sana seerannaaf hin dhaggeeffatu. Dirqama namni hundi dhaggeeffatu qaba waan ta'eef kanaaf hin lakkisuu dhiisee dhiifama naa godhaadha obsaan na eeggadha gaafa ajandaan kan wabiin ayyuun galtee kuni wanti kuni naanni dhaabbate isiniif lakkisa jechuudha viidiyoo sana obsumaan na eeggadha dhugaa rabbi hedduu sin jaaladha hedduu sin kabaja dhugaa wanna barbaadan yoo naan jettan ani qaldiidha san isiniin jedhu isinitti fakkaate waan barbaadan naan jettani fakkaatee natti mul'atu jechuudha. Sababni isaa isinis waan keessan jiru baastanii dubbattu waan yaaddan dubbattu waan ta'eef waanuma takka natti fakkaatee mul'atu jechuudha. So isiniin jaaladha isiniin kabaja bakka kamiyyuu jiraadha waan barbaadan iyyuu naan jira jechuudha. Omaa fakkaatee natti mul'atu dhugaa rabbi. Akkasin isiniin jira egaa ayyuun gar mana yaalaa deemaa jirti. Gara mana yaalaa deemaa jirti jechuudha. Garuu manni yaalaa waa isiidhaan godhu akkuma dursa isiniin jedhu jechuudha. Manni yaalaa waa isiidhaan godhu. Mucattiin qumna garanyaadha. Qumna garasii sodaattetu manatti fakkaata. Durumayyuu kan isiin baaddee jalaayi yookiin immoo tarii akka carraa ta'ee wabiidhaaf foogdee ta'uu danda'a. Sagalee mistira na bira jirtu isiniin jedhu sana keessatti waa baay'ee dhaga'uu dandeessani. Tarii ishiin gara wabiitti deebi'uu barbaaddee wabiidhaan akkasittiin haasofteenna wabiin immoo ani obboleessa kootii Saidoon duruma yeroo kaasee jechuudha wabiin Saidoon obboleessa kootii obboleessa koo haadhodha na gorsaa waa hunda keessatti na bira dhaabataa isan na guddisee ani isa jala deebi'ee omaa gochuu hin danda'u jedhee jechuudha wabiin dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani isa jala deebi'ee ishiin iyyuu egaa isan jaalladha jettee jirti ani isa jala deebi'ee omaa gochuu hin danda'u tokkichaaf dhiiseen jira waan ta'eef omaa waanuma takka gochuu hin danda'u jedhe dhugaa rabbii jechuudha. Waan takka gochuu hin danda'u ani Saidoo jala deebi'ee Saidoo jechuu akka abbaa kootitti ilaala obboleessa koo hangafaa akkasittiin isa ilaala isa ilaalee tanan deema daandii kooti dindila kooti inni jedhee akkasittiin jechuudha dhugaa kan inni dubbatu yeroo baay'ee naan ani haasofsiisu waa'ee kansa dhugaa rabbii akkas jedhee haasaa jechuudha. Saidoo jechuun anaa fi bakka guddaatti isa eeggadha. Omaa waanuma takka waan isarratti godhu takka hin qabu jedhee inni dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. So ayyuun akkanatti fakkaatutti dursaga qumna gara ishii kana yookiin ishiin wabii wajjiniin waggaa dheeraadhaaf wabiin jaallataa waan tureef waan wabiin akkasitti cannaqamaa tureef bo'aa tureef Saidoo dhiistee ishiin wabiitti deebi'uu barbaadde yookiin immoo wabii akka fuudhu barbaaddeetii natti fakkaata gaafa sana dawwalteefillee akkasuma akka bahuudhaaf jettirree isatti kan himte sababa kanaaf garuu Saidoo wabiin qumna garanyaa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf ani Saidoo irratti waan kana yaadu jedhe dhugaa rabbi ani Saidoo irratti waan kana yaadu osoo wanni fedhee ta'e dhaabadheen fuudha malee illeen hafa malee barbaadu jedhe dhugaa dubbachuudhaaf badhaam xuruu sa'u no baay'ee nama gaariidha dhugaa rabbi jechuudha baay'ee tokko nama gaariidha.
So ayyuu teenya abshirii waanuma jirudha. Yaa guyyum xiqqoo si dhukkuba hin fayyita. Yaallee nagarno chaayi danda'uudha bakka yaa mana hakimiyyoo deemuu baattee manumatti of